obboleessa kadhatanuu godhan waaqayyo karaa addaa sinaa eebbisu jechaati. Mul'ata boqonnaa 14 kutaa 2 kanaan dura laalleerra. Har'a ergama sadaffaa irraa jalqabna jechuudha. Ergama sadaffaa irraa otoo hin jalqabiniin dura ergama tokkoffaa laalleerra. Eenyummaa waaqaa isaaf sagaduu akka qabnu, isa waaqeffachuu akka qabnu, ulfina isaaf kennuu akka qabnu wangeela bara baraa laalleerra. Karaa addaan ammootu ergaa dhugaa ergama tokkoffaa keessatti darbe kana namni fudhanne ergama lammaffaa keessatti maal ta'a? Hin kufa jechuudha. Kufee ka jedhu dhufe. Sababni isaa dhugaaf soba waan maal godheef waan walitti makeef jechuudha. Dhugaaf sobni gaafa walitti makamee Baabiloonummaan kufaatee akka fideetiin jedhu. Kun ammoo daadhii wayinii ejjummaa Baabiloon wal makaarraa akka ka'eetiin jedhe akka kufteetiin jette lafa kaa jechuudha. Ergama sadaffaa keessatti kufaatii kanaaf yookaan mootu kufaatiin raawwatame yookaan immoo erga dogongorri raawwatame gareen lama warri dhugaarra dhaabateef warri ergama tokkoffaa fudhatee hojii jijjiiree fi warri ergama tokkoffaa keessatti soba itti makee Baabiloonummaa raawwateetiin jedhe mallattoo fudhata jechuudha. Mallattoo lamatu jira. Tokko dirqama fudhachuu qabna jechuudha. Mee sagalirraa dubbifna. Ergamaan biraan sadaffaan isaan duukaa bu'ee sagalee guddaadhaan namni bineensichaaf bifa fakkeenya isaaf yoo sagade gubaa sanas adda isaatti yookiis harka isaatti yoo fudhate eenyuuf yoo sagade jedha bineensichaa fi bifa fakkeenya isaatiif yoo sagade. Warra kanaaf hin saganne eenyuuf sagadu? Abbaadhaaf ilmaaf. Mul'ata boqonnaa 5 lakkoofsa 13 irraa ilaalaa turreerra. Gubaa sana gubaa bineensichaaf gubaa bifa fakkeenya isaa adda isaa irratti yoo fudhanne jedha. Yoo fudhate garee kana yoo fudhanne immoo kan eenyu fudhata? Mul'ata boqonnaa 14 tokko irratti ergasii ani ilaalee hoolicha tulluu Tsiyoon irra dhaabbatee nan arge namoonni 1,040,000 warri maqaa isaa fi warri maqaa hoolichaa fi jechuudha. Maqaa abbaa isaatii adda isaaniitti maal godhe? Caafamee ture isa wajjin ture ni jedha. Maqaa hoolichaa fi maqaa abbaa isaatii jechuudha. Maqaa bineensichaa fi bifa fakkeenya isaatii jechuudha. Hoolichi Kiristoos bifa fakkeenya abbaati miti. Qolaasiyaas 1:15 irraa akkasumas Ibroota 1:3 irraa akkasitti ilaalla jechuudha. Tole. Lakkoofsa 10 irraa innis ofii isaatii daadhii wayinii dheekkamsa Waaqayyo. Daadhii wayinii dheekkamsa Waaqayyo. Daadhiin wayinii eebbi barnoonni kan Waaqayyo jira. Dheekkamsa isaa jira. Dubbiin Waaqayyo jedha. Ibroota boqonnaa 12 irratti dubbiin Waaqayyo billaa gara lamaan maal ta'edha jedha. Billaa gara lamaan qarameedha jedha. Yoo itti jiraanne nu fayyisa. Yoo itti jiraachuu dhabne immoo nutti farada jechuudha. Iddoo biraatti maal jedha? Isin warra fayyaniif foolii jireenya isa nama fayyisuudha. Warra badaniif ammoo foolii badiisaa isa maal ta'uudha jedha. Isa nama balleessuudha jedhee isin jedha jechuudha. Kana jechuun kanaaf ammoo eenyutu gaa jedhee yeroo dubbatu arginee isin jenna jechuudha. Kana jechuun jireenyi keenya isa dhugaadhaaf yoo isa wajjin kan adeemu ta'e jecha dubbadhe kana lammaffaa Qorontos boqonnaa 2 lakkoofsa 15 irraa nuyi warra karaa fayyinaa irra jiraniif fi warra karaa badiisaa irra jiraniif foolii Kiristoos isa Waaqayyotti urgaa'uudha. Warra karaa badiisaa irra jiraniif foolii du'aa isa nama ajjeesu. Warra karaa fayyinaa irra jiraniif foolii jireenya isa nama jiraachisuudha. Egaa eenyutu hojii akkasii kanaaf taaree jedhaayyuu. Kun ka ta'u eenyudha? Kiristoos. Gara mul'ataatti yoo deebise maaltu kana wajjin wal qabsiisee yaada jedhu ka'uu danda'a. Maal jedhaa? Xoofoo Waaqayyo. Xoofoo Waaqayyo. Kan maal hin qabne, kan aaraa hin qabne, kan dheekkamsa. Innis daadhii wayinii dheekkamsa Waaqayyo. Isa utuu mataa hin qabaatin xoofoo dheekkamsa isaatiin buufee maal ta'uuf jira? Dhuguuf jira. Warri maal ta'e? Warri bineensichaa fi bifa fakkeenya isaatiif sagade. Warri Waaqayyoof hoolichaaf sagaduu dide jechuudha. Warri gubaa bifa fakkeenya bineensichaa fi fakkeenya bineensichaa fudhate.
warri mallattoo waaqa jiraataatii fi ilma isaa yookaan hoolichaa hin fudhanne jechuudha. Fuula ergamoota qulqullootaa fi fuula hoolichaa duratti ibiddaa fi dhagaa boba'uun dhiphifamuuf jiru jedha. Xoofoon kan eenyuuti? Kan dheekkamsa waaqayyooti. Fuula eenyu duratti? Fuula ergamootaa fi fuula hoolichaa duratti. Fuula ergamootaa fi fuula hoolichaa duratti. Xoofoo waaqayyootiin fuula ergamootaa fi fuula hoolichaa duratti dhiphifamuuf jiru jedha. Dhiphifamuuf jiru jedha. Kanaaf dhimma kana kan ilaalan eenyu faadha jechuudha? Hoolichaa fi ergamoota. Xoofoo kana immoo kan kennu eenyudha? Kan waaqayyooti jechuudha. Mee 11 dubbisee ka'een waan tokko amala waaqaa tokko waan tokko dubbifname. Aarri ibidda isaan dhiphisu immoo baruma baraan ol hin ba'a. Warra bineensichaa fi bifa fakkeenya isaatiif sagadan nama gubaa maqaasaa agarsiisu fudhatuufis halkan guyyaas haara galfachuun hin jiru jedha. Haara galfachuun hin jiru jedhaayi. Kanaaf mallattoon kun maqaa qaba jechuudha. Nama gubaa maqaa isaa agarsiisa. Kanaaf mallattoon warri waaqa jiraataadhaaf hin saganne fudhatan kuni mallattoo maqaa bineensichaa fi bifa fakkeenya isaa kan qabudha jechuudha. Mallattoon kun maqaa isaa of keessaa qaba. Okay. Mallattoon tokko yoo xiqqaate waan sadii of keessaa qabaayi. Fakkeenyaaf bulchaa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Prime Ministerii Itoophiyaati yoo jedhame mallattoon isaa atileest waan kanneen of keessaa qabaachuu qabaayi. Maqaan isaa jira Abiyyi. Aangoon isaa aangoon isaa Itoophiyaa irratti maalidha? Prime Ministeriidha aangoon isaa. Lafti inni bulchu maalidha? Itoophiyaadha. Waan kanneen of keessa qabaachuu qaba jechuudha. Mallattoon waaqa jiraataa seera isaa irratti maal godheera jennee kanaan dura qorannee turre. Seerri isaa chaappeera jennee mitire. Seera isaa keessaa mallattoon waaqaa sanbata irratti akka buqate ilaallee turre. Sanbata keessaa seerri arfaffaa maal jedhaa? Mee dhadhee dubbifnaa? Ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 8 irraa waan tuqaa kanneen sadiin akka laallu waan barbaadeef achi dhaquu barbaade. 8 irraa guyyaa sanbata qulqullinatti eeguudhaaf maal godhe? Yaadadhu. Guyyaa ja'a hojii kee hojjedhu jiruu kee hundumaa godhadhu. Guyyaan inni torbaffaa garuu sanbata ana waaqayyo. Inni eenyudha? Waaqa. Waaqayyodha. Aangoon isaa hoo gooftaadha. Gooftaa jechuun isa waa hundumaa bitu waan ol ta'e jechuudha mitiire. Ana waaqayyoodha. Inni waaqa. Aangoon isaa gooftaadha. Gooftaa keetiif eeguudhaaf yaadadhu eeggamuudha. Ati ilmi kee, intalli kee, hojjetaan kee, hojjettuun kee, horiin qe'ee kee, kellaa kee keessa jiru hundinuu ittiin hojjetin. Ani waaqayyo maqaa isaati. Guyyaa ja'a keessatti bantii waaqaaf lafa galaana isa keessa waan jiru hundumaa maal godhe? Uume jedha. Tole. Maqaan isaa waaqayyo. Aangoon isaa gooftaadha. Isa hundumaa danda'u. Lafti inni bulchu hoo? Addunyaa kana samii burqituu bishaanii isa keessa hunda jiruyyuu kan maal godheera? Kan uumedha jechuudha. Kanaaf mallattoon kun karaa addaatiin sanbata irra akka buufatee hin argine jechuudha. Tole. Kanaaf maqaa kallacha keenya irratti warri qulqulloonni 144 kan isaan fudhatanii 14 irratti ilaalleerra maqaa abbaatii fi maqaa ilma isaati. Hoolichi Tulluu Xiyoon irra dhaabbateedha. Maqaa isaati, maqaa hoolichaa fi maqaa eenyuuti? Maqaa abbaa isaati. Addasi. Warri faallaa kanaa immoo maqaa bineensichaa fi bifa fakkeenya isaati. Amma harkaa fi kallachatti fudhachuun maal jechuu akka ta'e boqonnaa 13 yeroo qorannu ilaalleera. Kallachatti fudhachuu jechuun sammuun keenya garri fuulduraa kan yaadee hojiitti jijjiiru yoo ta'u, isa yaadnee hojiitti jijjiiramu harka keenyaan hojiitti raawwanna jechuudha. Isa yaadnee sammuu keenya keessatti mirkaneessine harkaan hojiitti jijjiirra jechuudha. Inni biraa aarri ibidda isaanii dhiphisu immoo baruma baraan maal ta'a jedha? Ol ba'aa jedha. Hin baduu jedha. Kana jechuun bara baraan gubataa jiraatu jechuudha. Milkiyaas bira dhandhee iddoo tokko dubbifnee kaaneet
Ermiyaas boqonnaa 33 irraa yaada tokko dubbifnu. Milkiyaas boqonnaa 4 irraa Waaqayyo gooftaan maccaa kunoo guyyaan akka iddoo ibidda gubuu hin dhufaa. Yemmuus warri koortuu fi warri hamaa hojjetan karaa biraatiin warri mallattoo bineensichaa fi bifa fakkeenya isaa maal godhan fudhatan jechuudha. Warri hamaa hojjetan hundinuu akka cidii hin ta'u jedha. Guyyaan dhufu sun isaanin gubaa hidda yookiis damee isaaniis maal hin godhu hin hambisu. Kana jechuun ibiddatu ibidda bara baraati malee isaantu bara baraan gubatami. Ibiddi isaan gubu garuu ibidda akkamiiti? Ibidda bara baraati. Ibidda maal hin taane? Ibidda hin dhaamne. Hamma maal godhuuf? Amma fixuuf. Kanaaf ibiddi sun ibidda hin dhaamnedha. Ibidda bara baraati kan isaan gubu. Ibidda hin dhaamne jechuudha. Garuu isaan immoo hiddis dameenis maal hin ta'uuf isaaniif hin hafu. Okay. Waaqayyoon keenya ibidda xab godhuudha akka jedhu mee iddoo tokkodhaan dubbifanna wajjinumaan. Ermiyaas 33 macaafa Ermiyaas. Okay, sorry. Isaayyaas 33 13 irraa gad dubbifna. Hundi keessan iyyuu baafachuu dandeessu. Isin warri fagoo jirtan wanta an godhe dhagaa, isin warri dhiyoo jirtanis humna koo beeksisaa. Cubbamoonni Xiyoon keessa jiraatan naasuudhaan hin qabamu. Warri Waaqayyoon hin sodaanne irra umma'u. Warri Waaqayyoon hin sodaanne jechuun ergaan ergamaa tokkoffaa maal jedha? Waaqayyoon sodaadhaa jedha miti? Waaqayyoon sodaadhaa. Warri hin sodaanne jechuun warra bifa fakkeenya fudhatanii, bifa fakkeenya warra bineensichaa fi bifa fakkeenya isaatiif sagadan jechuudha. Warra Waaqayyoon hin sodaanne jechuudha. Warri Waaqayyoon hin sodaanne irra umma'u cubbamoonni. Isaanis yommus nu keessaa eenyuutu ibidda nama fixu bira jiraachuu danda'a? Nu keessaa eenyuutu ibidda hin dhaamne kana obsuu danda'an jedhu jedha. Ibiddichi ibidda hin dhaamnedha. Ibidda fixuudha. Eenyuutu isa wajjin jiraachuu danda'a jedhu. Lakkoofsa 15. Nama balleessaa malee jiraatu. Nama wanta qajeelaa dubbatu. Nama bu'aa karaa jal'inaa dhufu ceepha'u. Nama gabbarsoo fudhachuu irraa harkasaa eeggatu. Nama waa'ee nama ajjeesuu dhaga'uu jibbee gurrasaa cuqqaallatu. Nama wanta hamaa ilaaluu jibbee dunuunfatu. Warroonni kunniin warra qulqulloota 144 jedhaman amala isaanii jechuudha. Isaantu ibidda bara baraa wajjin jiraachuu danda'a malee, isaantu ibidda hin dhaamne wajjin jiraachuu danda'a malee cubbamoota miti jechuudha. Sababni qulqulloonni isa wajjin bara baraan jiraachuu danda'aniif waan maal ta'eef obboloota koo? Waan baraabarummaa karaa gooftaa Kiristoos ulfina isaa argatanidha jechuudha. Maal jedha Kiristoos? Akkuma nuyi tokko ta'an isaanis tokko haa ta'aniif ulfina ati naaf kennite maal godheera jedha. Isaaniif kenneera jedha. Ulfina kanatu ibidda bara baraa kana akka obsan nama godha. Kanaaf Waaqayyoon keenya ibidda maal godhuudha jedha macaafni qulqulluun? Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 29 irraa akkas jedha. Waaqayyo keenya ibidda xab godhuudha jedha. Kanaaf ibidda hin dhaamnedha. Ibidda nama fixuudha. Ibidda kana wajjin jiraachuu kan danda'u namoota ibiddaan cubaman qofaadha. Maal jedhe Kiristoos? Yohaannis Cuuphaan an bishaaniin isin cuuba inni dhufu kun maaliif isin cuuba jedha? Hafuura qulqulluu fi ibiddaan isin cuuba jedha. Kanaaf warra ibiddaan cuubaman duwwaatu ibidda bara baraa kan obsuu danda'a jechuudha. Cubbamoonni ibidda obsuu danda'u? Hin danda'an bara baraan dhumu jechuudha. Kanaaf aarri ibidda bara baraatu isaan guba dhugaadha. Ibiddi isaan fixuun dhaamu dhugaadha. Isaan garuu bara baraan gubataa jiraatu jechuudha. Hin taane ibidda bara baraa wajjin kan jiraachuu danda'u eenyudha inumaayyuu qulqulloota jechuudha. Cubbamoonni waliin jiraachuu danda'an. Tole kanaaf hamma 11 kanaa ilaala 12 irraa kana keessatti obsaan danda'uun warra Waaqayyoof maal ta'anii qulqullaa'anii. Kanaaf isaantu obsuu danda'a jechuudha. Warri kuwwan obsuu hin danda'an. Abboomii Waaqayyoo eeganii Yesuusitti amanuu isaanii jabeessanii isaanii jabeessanii hin barbaadama jedha. Lakkoofsa 12 irra kana Onismoosii fi Ingiliffii tokkochaa Oromiffi kun garuu xiqqoo ishee qajeelchee kan jiru. Mee Onismoos irraa 14-12 namni biraa qabu nu dubbisaa. Mee sagalee ol qabadhaa irra deebi'aa dubbisaa. As jira obsi qulqulloota abboonni Waaqoo kan eegan dafee kan jabaatan. Amantii Yesuusitti kan jabaatan jedha.
Yesuusitti amanuu duntaan amantii isaa Yesuusitti amanuun sirriidha. Garuu asitti kan barbaadamu eenyuun amantii Yesuusitti kan barbaadamu. Amantii Yesuusitti wanti jedheef yeroo dhiphina isa dhumaa san Kiristoos maal jedhe? Fedha kiyyaa miti feetii kan kee haa ta'u jedhe miti. Yoo fedha kee ta'e xoofoon kun maal haa ta'u jedhe? Anarra haa darbu. Garuu fedha koo miti feetii kan kee haa raawwatu jedhe. Amantii akkasiitu barbaadama jechuudha. Kiristoositti amanuu irra darbee amantii gooftaa Kiristoos qabaate namoota qabaatantu barbaada. Kanaafidha obsi qulqullootaa asirratti abboomii waaqayyo warra eegan amantii gooftaa Yesuus Kiristoosii warri qaban. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 10 irraa akkana jedha Kiristoos afaan isaatiin. 15 irraa dubbifataa turre kanaan durasi akkuma abboomii abbaa kootii hundumaa eega. Jaalala isaatti qabadhee jiraadha. Isinis abboomii koo hundumaa yoo eegdan jaalala kootti maal taatu? Qabattanii jiraattu jedha. Kanaaf amantii Kiristoos qabaachuutu barbaadama yeroo sanii. Isatti amanuu duwwaa miti. Amantii inni qabaate qabachuu gara guutummaa gooftaa Kiristoositti guddachuutu maal ta'a jechuudha? Barbaachisa jechuudha yeroo sana. 13 irraa anamma immoo sagalee waaqa keessaa warri gooftaatti qabamanii utuu jiranii du'an ammaa jalqabanii warra gammadaniidha. Kana caafi naan jedhuus maal godhe jedha? Nan dhagee jedha. Kanaaf yeroo kana caafi jedhuun hafuurri isaa hafuura waaqayyo wajjin maal ta'e jechuudha? Walii gale jechuudha mitiiree? Hin barreesse jechuudha. Kanaaf hafuurri qulqulluunis hafuurri waaqayyo eeyyee dadhabbii isaaniitti aara haa galfatan. Ijji hojii isaanii immoo isaan duukaa hin bu'aan jedha. Kanaaf nama hundumaafuu akkamitti kennan? Akka hojii isaatti nan kennaa inni jedhu barreessa. Kanaaf ergama tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa karaa biraatiin karaa dhugaa macaafa qulqulluu keessatti barraa'e eenyummaa waaqaa isa dhugaa isa duukaa bu'uu isaaf sagadu Kiristoos yeroo dhufu ulfina eenyuutiin dhufa obboloota koo? Luqaas boqonnaa 9 lakkoofsa 26. Mees Luqaas 9:26 naa dubbisaame. Ammasiif amma nu baafaniif kana warri xoofoo kana dhugu fuula ergamootaa fuula hoolichaatti xoofoo waaqayyo maal ta'uuf jiru dhuguuf jiru jechuudha. Warri qulqulloonni immoo fuula ergamootaa fuula Kiristoosii fi fuula waaqayyoo duratti maal ta'u eebba argatu jechuudha. Ulfina argatu. Kiristoos yeroo dhufu ulfina maaliitiin dhufa jedha 9:26 irraa? Eenyullee isa na bira jiru baaseeraan nan dubbisa. Eenyullee anatti dubbii koottis yoo yelle ilmi namaa ulfina isaatti tokko kan abbaa isaatti lama kan qulqulloota ergamootaatti yemmuu dhufu isaanitti maal ta'a jedha? Yella'a. Ulfina isaa, ulfina abbaa isaa kan ergamoota qulqullootaatti dhufa jechuudha. Kanaaf mul'ata boqonnaa 14 yeroo dubbifnu warroonni mallattoo bineensichaa fudhatan fuula eenyuutti dhiphifamu jedha lakkoofsa 10 irraa. Isaanis daadhii wayinii dheekkamsa waaqayyoo isa utuu makaa hin qabaatin xoofoo dheekkamsa isaatti buufame dhuguuf jiru fuula ergamoota qulqullootaa fuula hoolichaa durattis ibiddaaf dhagaa boba'u maal godhu jedha? Hin dhiphafamu jedha. Kanaaf ergaan ergamoota sadanii bifa salphaa ta'een dhugaa eenyummaa waaqummaati jechuudha. Eenyu waaqni inni sagannuuf sun inni ulfina kennuuf sun. Kana wajjin wanti wal make hundinuu Baabiloonummaa jedhama jechuudha. Baabiloonummaa jedhama jechuudha. Addunyaa irratti wanti namoonni baay'een amantii jedhama hundinuu akka hin beekne barbaadamu waa'ee eenyummaa waaqummaa. Icciita jedhu. Namni eenyummaa waaqummaa yoo hin beekne garamitti akka deemu hin beeku. Kanaaf yeroo qorannu maal jennee turre? Phaawulos hojii ergamoota boqonnaa 17 lakkoofsa 23 irraa maal jedha? Isa osoo hin beekin isin waaqessitan kan maal godha jedha? Isinittan lallabaa. 17:23 fi 24 irraa argachuu dandeettu jechuudha. Tole. Kanaaf warri Kiristoosiin du'an maal haa godhan? Haa gammadan. Sababni isaa barii du'aa ka'utti maal godhu? Hin jijjiiramu waan ta'eef jedha. Tole 14 irraallee gad kan jiru mee gabaabsineenuma laallee boqonnaa kana gara xumuraatti finna. Kana booddee laalee duumessa adii tokko arge. Ilma namaa kan fakkaatu tokko immoo gonfoo warqee mataatti kaa'atee haamtuu qaramaa tokko harkatti qabatee duumessa sanarra taa'ee arge jedha. Duumessi maalitti fakkeeffama jennee qorataa turre? Ergamoota. Ergamootaan marfamee Kiristoos maal godhe? Dhufuu isaati jechuudha. Ilma namaa kan jedhame immoo Kiristoosiin akka ta'e
gonfoo warqee mataatti kaate gonfoon aangoo fudhachuusaa mootummaa fudhachuusaa kan agarsiisudha jechuudha. Omtuu tokkos haamtuu tokkos maal godhee harkatti qabatee duumessa sana irra taa'ee ture jedha. Ergamaan biraa tokko immoo mana qulqullummaa sana keessaa ba'ee sagalee guddaadhaan isa duumessa irra taa'ee sanaan Kiristoosin jechuudha. Wanti biyya lafaa kana haamamuu guutummaatti maal ta'eera? Bilchaatee irra darbeera. Yeroon haamaas ga'eera. Haamtuu kee itti kaa'ii haami jedhe. Kanaaf ergaa lafa kana irratti raawwatame xumura isaa gabaasa isaa yeroo hundaa kadheessan gara samiitti eenyu faadha? Ergamoota jechuudha. Ergamoonni raawwateera jedhanii akkuma boqonnaa torba irratti maal jedhanii turan? Amma hojjettoota Waaqayyoo adda isaanitti mallatteessinutti qilleensa kana maal hin godhin? Gadi dhiisinaa jedhanii miti? Amma garuu maal gooneerra jedhaaran? Raawwateera. Raawwateera yeroo jedhan argineet hin jenne jechuudha. Kanaaf haamtuu maal godhi? Itti kaa'i. Maarqos boqonnaa 4 lakkoofsa 28 irratti yaada tokkotu jira. Macaafa Maarqos boqonnaa 4 lakkoofsa 38 irraa. Yesuus garuu mee 28 irraa dubbifna sorry. Lafichi ofuma isaatii duraan dursee biqilaa fi humna itti aansee hudhaa kana booddee ija guutuun godhachiisa. Midhaanichi erga bilchaate garuu yeroon hamaa waan ga'eef achumaan haamtuu maal godha jedha? Itti erga jedha. Maarqos boqonnaa 4 28-29 dubbisi. Biqila jalqaba achiin booda humna godhata achiin booda ija godhata gaafa bilchaate haamtuutu maal ta'a? Itti ergama jechuudha. Kanaaf ergamaan kun maal jedha? Wanti hundinuu maal ta'eera? Bilchaateera. Cubbuunis daangaa ga'uu qabu maal ta'eera? Ga'eera. Obboloota koo qamadiin gaafa bilchaatu aramaanis wajjinumaan bilchaata miti? Maasii keessatti gaafa midhaan bilchaatu midhaan ga'u aramaanis wajjinumaan maal ta'a? Ga'a miti? Akka gaafa biqiluu gargar baasanii beekuun hin wallaalchisu jechuudha. Yeroo biqilu hundinuu magariisa miti? Hundinuu magariisa gargar baasanii beekuun hin danda'amu. Gaafa ija godhate garuu gargar ba'a jechuudha. Amma bilchaateera. Kana irratti inni duumessicha irra taa'ee haamtuu isaa biyya lafaatti kaa'ee isa ciree biyyi lafaas hin haamame jedha. Xumura jechuudha kun. Ergaa ergamaa sadaffaa booda kan ta'u maalidha? Raawwii lafaati jechuudha. Ammas ergamaan biraa tokko mana qulqullummaa isa Waaqa irraa keessaa hin ba'e. Innis immoo haamtuu qaramaa of harkaa qaba ture. Kana booddee ergamaan biraa inni ibidda irratti aboo qabu tokko iddoo aarsaatii gadi ba'ee sagalee guddaadhaan ergamaa isa haamtuu qaramaa baatu sanaan ijji waynii inni waan bilchaateef haamtuu kee itti kaa'itii arbuu waynii biyya lafaa kutii walitti qabi jedheenya. Kanaaf ergamaan sun haamtuu isaa biyya lafaatti kaa'ee arbuu waynii muka isa irraa kute iddoo cuunfaa waynii beekamsa Waaqayyoo irratti gadi darbate jedha. Seenaa muka arbuu yaadattu miti? Kiristoos ija irraa argadha jedhee gara isaatti maal ta'e? Dhaqe. Garuu ija irraa argate moo hin arganne? Ija irraa hin arganne. Kanaaf hojjetaadhaan maal jedhe jedheen? Murii maal godhe jedheen? Gati. Maaf lafa balleessa? Muri jedheen. Yoggaa tokko qofa carraa naa kenni jedheen argami. Yoo tarii ija godhata ta'e maal ta'uu danda'a? Turuu danda'a. Yoo ija hin godhanne garuu maal godha jedheen? Nan mura jedheen. Kanaaf nuufis carraan alaaraa dabalataa nuuf kennameera. Ija hin godhannu taanaan akkanatti muramuun kennanaaf. Asirratti garuu murii achiin booda walitti qabi. 20 irratti wanti iddoo cuunfaa sana keessa jirus mandara duubatti in dhiitame. Iddoo cuunfaa sana keessatti dhiigni hin ba'e. Inni lugaama farda biraa hamma ga'utti ol ka'e akka kiiloomeetirii 300 immoo ol ka'e olin lolee jedha. Kana jechuun gadi munni harbuu kun dhiiga yookaan mootu ajjeefamuu baduu cubbamootaa haamamuu cubbuu fi hidda cubbuu wajjin kan wal qabateedha jechuudha. Kanaaf ergaa dhugaa fudhannee mallattoo Waaqa jiraataa kallacha adda keenya irratti fudhannee dhugaadhaan dhugaa jennee jiraachuu akka dandeenyuuf
Waaqayyo kan dhageenya nuuf haa eebbisu eebbifamaa.